uumama hundaa miti ka firii wiilii qabu ilmi namaa kun uumamni fedhii qabaachuudha wajjin immoo yaaduu danda'u kuni firii wiilii qaba. Uumamni akkasii kun firii wiilii qaba. Uumamni inni kan siluma ajajni ittiin kennamne dirqamni irra hin jiru akkuma barbaadetti jiraata malee. Uumamni waan uume keessaa Rabbiin ka dirqama itti kenne ka aqliillee kenneef sammuu yaaduu danda'ullee ka kenneef uumama uume keessaa uumama sadii bichaadha Rabbiin. Tokko ilma namaati. Lammaffaan immoo maleekaadha. Sadaffaan immoo jinnoota. Jinnoonni illee aqlii qabu, sammuu qabu. Malaayiknoonni qabu ajaja fi ajaja bilisaa qabu malaayiknoonni. Eeyyeen dhaggeeffadha sirriitti dhaggeeffadha. Amma ilmi namaa kun uumama kana keessaa jarri sadeen kun firii wiilii qabu waan jedhamu naa kaaste warri yaaduu danda'an warri fedhii qaban kun firii wiilii qabu jettee na gaafatte. Yes, ilmi namaa kun firii wiilii qabu. Ilmi namaa kun hundinuu ilma namaarraan si deebisaan amma firii wiilii waan jedhamu sana ilmi namaa kun qabu. ولكن فري ويلين المنا ما كون قبو سيقالي بعد مشيئة الله ربي وانتو كفده وانتا كمرتسي لفقائيتي سنبودا فري ويلي كنه في المنا ماتي فري ويلين المنا ما قبوكو والربي مرتسي كيستي مالي دانغا ربي مرتسي كيستي مالي دانغا ربي مرتسي علتي فري ويلين قبو المنا ما دانغا ربي مرتسي والربي إسا مرتسي سنة كيستي قرو فري ويلي قبو المنا ما أولو ما قلت مالي فيو كجتو تاتي ربي وهند مرتسي لفقائي بيكم سيسا كيستي مرتسي لفقائي غافا سنجر بيكم سيسا كيستي وان نتي هجن وان نتي تان وان نتي دبن وان نتي قونو هند سادا بيك ربين بيكم سربي سنة كيستي فري ويلي قبل منما والربين إسا مرتسي والربين إسا بيكو سنة كيستي فري ويلي قبل سيقلا سنة يادو مسافة إسا بلسات نجت ولكن بيكم سربيتين ألت مرتي ربيتين ألت فري ويلين قبل منما osoo murtee rabbiitiin alatti yookaan beekumsa rabbiitiin alatti firii wiilii qaba ka jennu taate waaqni yookaan uumaan waa hunda hin beeku jechuun ulkaataa asii galaami. Uumaadhaan immoo akkas hin jedhamu. Waan ganaa ta'u hin beeku, waan ganaa namni hojjetu hin beeku, waan ganaa namni dubbatu hin beeku, waan ganaa namni ta'u hin beeku jechuun ulkaataa. Osoo kaanee waan rabbiin murteesseen alatti firii wiilii qabu, waan rabbiin beekuun alatti firii wiilii qabu osoo ka jennu taate. Kanaafu uumamni kun hundinuu waan rabbiin beekuu fi waan rabbiin murteesse sana keessatti ka jarri firii wiilii qaban. Sanaan alatti firii wiilii hin qabanu. Sii galadhee yaadaga. Kuni sadii mitiidha. Garuu akkana galeetti jechuudha. Maal ta'eeti? Firii wiilii jechuun namni waan barbaade jechuudha. Aqlii yookiin immoo namni sammuu mataasaa decide waan barbaadu jechuudha. Even if it is wrong or right, he can choose whatever he wants. Waan barbaadu sana daangaa kaa'eera. Daangaa sana garuu darbuullee danda'a namni jechuudha. Firii wiilii isaatiin. Amma Addaami uumee jannata keessa naa kaa'u muka kanarraa akka nyaanne jedheeti kaa'eera miti. Garuu immoo firii wiilii isaatiin nyaateera miti. Firii wiilii isaatiin nyaate gaafa jettu immoo laala wanni sii galuu qabu wanni bakka kana sii galuu qabu amma sii dubbadheeraan akka walii galatti. Qoyeyye. Amma firii wiilii isaatiin ansirratti hin qabne garuu sumata ofirratti qabena fakkaata wanni komina wanni. Firii wiilii isaatiin nyaate amma. Rabbiin gaafa muka kana hin nyaatin jedhu Rabbiin muka sanarraa nyaachuu gaafa isa dhowwu firii wiilii isaa hin eegneef jechuu dandeessa. Waan kanarratti waan akkanisi keessatti uumamuu danda'a. Garuu inni firii wiilii isaa kabajatee muka sana nyaate. Waaqayyo akka inni muka nyaatu durumaan beeka sii galeemi. Waaqayyoon akka Addaamiin muka sana nyaatu durumaan beeka. Sun beekumsa Rabbii fi murtee Waaqayyoo keessa jira.
firii wiilii isaa murtee waaqayyoo keessaan baane si galee osoo akka addaan muka nyaatu sana waaqayyo duraan hin beeku beekumsa waaqayyoo keessa hin jiru ta'e waaqayyo waa hunda hin beeku jechuun urkaata si galaami akkasii si deebisee kee akka inni muka sana nyaatu durumaan beeka firii wiiliin inni fayyadame firii wiiliin addaan fayyadame beekumsuma waaqayyoo keessatti murteedhuma waaqayyoo keessatti fayyadame malee keessaa ba'ee miti beekumsaa fi murtee waaqayyootiin ala firii wiilii fayyadamuu hin danda'u ilmi namaadha achuma keessatti firii wiilii fayyadamuu danda'a malee. Assalaam sigalee radee yaadaga mee namoonni isiniif gale kun immoo maal ta'aseeti amma akka nyaanne jedheetii itti meera dursa jechuudha muka kanarraa yoo nyaatte hin duuta bakka waan waaqayyoon bakka itti meera garuu akka nyaatu beeka beekumsa isaa dhabsiisa miti waaqayyoon hin beeka qoy na fichisiisa waaqayyoon akka nyaatu beeka een sirriidha beeka akka nyaatu beekumsa isaa garuu አትብላ ብሎ እዛ ጋር አልገደበው ገብቷል አይደለ አሁን እንዳንተ አባባል አከከይቲት ጀቹዳ ሙካ ሰነራ አከኛቱ ቤካ ገሩ አከኛን ጀዴት ሚራ ቦደሞ አከኛቱ ኩኒ ጀቹን በር ሚስሊዲ ጎቹዳ ዳይሬክሽኒ ቢራ ዶንጎራ ዴምስሱ እንደሚበላ ያወቀ አትብላ ቢሎ እኮ ፍሪ ዊል የለውም ማለት ነው አዳም በቃ ወይ አትብላ ብሎ ያስቀምጠዋል ወይ ደግሞ ብላ ብሎ ያስቀምጠዋል ማስቀመጥ ያለበት እንደዛ ነው ነገር ግን ነፃ ፍቃድ ሰጥቶ ነፃ ፍቃድ ፍሪ ዊሊ ሰናን ጀቹዳ ኢሰቱን ዶጎንጎሬኛቴ መሌ ዋቀዮን አከኛቱል ቤኩሌ አከኛን ጀኤ ኢትሜራ ዱርሳ ጀቹዳ ኢሰቱ ዶጎንጎሬ መሌ አዳም ጀቹዳ ቤኩምሳ አላ ጫሌ ሚቲ ገሩ ቤኩምሳ ኦፊ ቀባ አከኛን ጀኤሜራ ዮኛቴ ሞ ኮንሲኩዌንሲስ አትሜሜራ ገሩ ሰሰነ ዳንጋ ሰነ ደርቤ ፌዲ ሳቲን ኛቴ garuu akka keetiin jechuudha ay no zaga waan inni godhe suni jechuudha waaqayyootu nyaatiin yoo nyaate duuta jedhee boodammoo bakka akka nyaatu beeka garuu መሸወድ የሚባል ነገር አለ አይደል እንደሚበላ ያወቀ አትብላ ብሎ ይመክረዋል ግን ይበላል እንደዛ አይደለም ነፃ ፍቃዱን ተጠቅሞ ነው የበላው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ፍቃድ ሰጥቶታል ይሄንን ነገር እንዲያውቅ መጀመሪያ ነው የሰጠው ነፃ ፍቃዱ ማለት ምንድነው መብላት አለ መብላት ኃጢአት መስራት አለ መስራት ተነግሮታል ቤካ ከን ነፃ ፍቃዱን ግን ሚስ ዩዝ ያደረገው ማን ነው አዳም ነው እንጂ አላህማ መጀመሪያ ምን ብሎታል እንዳትበላ ብሎ አስቀምጦለታል እና የሱ ፍሪ ዊል ከአላህ በልጦ ሳይሆን የተሰጠው ነገር ግን ዳንገሰና አከንደርቢ ነው ይወደርቤሞ አከዱ አዳም ላይ ቤካ ይውጥሬ ዋቀዩን እንትሜራክ አየ ገለቶሚ አመለሲ ደቢሳ ስርን ለከፈበየ ربي المنا ما قوتورا فري ويلي كنيرا ملي الردي بين سنجلا فري ويلي كنيرا فري ويلي غافا كنو ربيني وان بربادن هجتا وان بربادن غدا جديمتي فري ويلي كايلمنا ما تيف كن سرنا هو ما جد ربي اسلامو قران كيست دبته لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي اسلام ما كان كيست ربيني اجل فما بايه كاي اكاتا علم ما كنت تجرات بيه لفا كان كيسا وان علم ما كان فيد وكما جرو وان علم ما كان ميدو لجرا وان علم ما فيدو حجدا غدا اتنجرات اجدي علم ما يتياج ربين وان جرنيا كيست وان عافيه ثاني كيست فيوما ثاني كيست وهند كيست سان فيدو حجدا اتنجرات اجدي وان ثاني فيد نمو الرا اوفيغدا اجدي بيه لفا كان كيست ربين waan isaan fayyadu ittiin jiraadha waan isaan fayyanne immoo irraa fagaadha jedhee ilma namaa kana hunda isaa waajaje kummaa inni faayidaa ilma namaatiif walaakin firiidamii immoo kenneefii jira firii wiilii jedhamu kenneefii jira ilma namaatiif akkamii kenne yoo jette laa ikraaha fiddiini jedheen qajeelfaman isinii kenne kana keessa itti nama dirquun hin jiru attabayyana ar-rushdu min al-ghayy qajeelun minni gaarun minni wanni babbareeda waan fokkata irraa adda ba'e ifa galee jira abbaan barbaaddani waan bareedaa kana qabadha jannatatu isiniif jira galatatu isiniif jira abbaan barbaaddanis immoo yoo barbaaddan jalladha walaakin baradha jedhe rabbiin faman shaa'a falyakfur waman shaa'a falyu'min abbaan barbaade haa amanu abbaan barbaade haa diduu jedhe rabbiin firwili garuu warra amaneef immoo warra ajaja koo hojjeteef immoo mindaa kaa'eef hin jira warra ajaja koo hojjeef immoo guyyaa qiyaamaa adaba kaa'eef hin jira
ati amma biyya duniyaatti na gaafate biyya duniyaatti baradhu siin jedhe malee rabbiin eega waa hunda adda baafatte waan barbaadde gochuudhaaf free will si kennee jira rabbi free will akka ajaa'ibaa kana si kenna si gala garuu free williin kan keessum beekumsa rabbii fi waan rabbi sitti murteesse keessaa hin ba'u ati amma fakkeenyaaf qajeeluma adda baasii bari jalli adda baasii bari ka barbaadde hojjedhu siin jedheera rabbiin kasi baase warra gaarumina hojjeteef warra qajeelumina hojjeteef garuu mindaa qopheesseef hin jira galata akkana qopheesseef hin jira jedha akka namni khayrii hojjetu warri kaan immoo ibiddatu siniif jira qixaata siniif jira akka namni irraa fagaatu waan hin taane irraa immoo akka fagaatuuf akkasitti firii wilee waan jedhamu kennee rabbiin siin jechuu barbaadeeti Phexros kiyya sii galee laata amma walii garreedha garuu maal seeti waan guddaan iddoo kana irratti amma ani fa'aati jechuudha waaqayyoon waan hunda beeka miti waan dhufus waan durii jirullee beeka for eternity waan hunda beeka waaqayyoon anaaf ati haala tokkorraa lukkuu taanee waan hundaan wal fakkaanna qanii tokkotti bakka tokkotti dhalanneera garuu ani dogongora hojjedheetan akka jahannamiin galu ati immoo waan gaarii hojjettee akka jannati galtuu jechuudha beekan garuu maal kanaaf akka hin darbine seera qopheessee seera kana yoo darbite hinduuta isarraa dubbiseetan of akkan sirreessuuf macaafa qulqulluu jedhii quraana kanas kan nuu kenne kanaaf እኔ ተሳስቼ እንዳልገባ ብሎ መጀመሪያ አስቦልኝ ነው እንጂ ይሄንን ሴራ ከናፍ ከነ ጀቹዳ አከማን ገሉ አከን አኒ ገሉ ቤከ በርኒ ገሩ ቤኬቱ ጀቹዳ ዱርሳ እንዳልሳሳት ምን አረገ ሴራን አቆጴሲ ሴራ ሰና ይወደርቢቴ በቃ ጃነሚ ገጣ ዮሞ በቃ ሰሰና ስሪስቴ ኢትዴምቴ እኔ እናንተ መንታ ሆነን እኔ ኃጢአት ምሰራ ከሆነ አንብቤ እንድሻሻል ነጻ ፍቃድ ተሰጥቶኛል አንተ ደግሞ መልካም ነገር እየሰራ ነው ያ ይበረታታል ማለት ነው ነጻ ፍቃድ ማለት አንተ እኔም በተሰጠን ነጻ ፍቃድ ተጠቅመን አላህ ባወረደው ህግና ስርዓት እንድንመራና ጀነት እንድንገባ ነው የሚፈልገው አላህ ያለበለዚያ ግን አውቆ መጀመሪያ ላይ እኔም ሲኦል እንደምገባ ያወቀ ወደ ምድር ከላከኝ አንተንም ደግሞ ጀነት እንደምገባ እኩል ተወልደን እኩል መንትያ ሆነን ከአንድ እናት ተወልደን ይሄ ሁላ ነገር ተሟልቶልን ነገር ግን እንዲህ የሚያዳላ ከሆነ ይሄ ማዳላት ይባላል ገብቷላ ሴራ ከጨብሴ ገሉ ኦሮቤኩ የሆነ ሴራ ሰነ ጀቹዳ ከሲሬሱሞ ቁርአን ከና ዮ ናፊን ከኔ ጀቹዳ ይሄ ስህተት ነው የሚሆነው ነገር ግን እንዲሻሻልና መልካም ነገርን ሰርቼ በራሴ ፍቃድ ነው ሲኦል የምገባው አንተም በራስ ፍቃድ ነው ጀነት የምትገባው ወይ ሲኦል የምንገባው እንደዛ ነው የሚሆነው እንጂ ነጻ ፍቃድ ማለት አላህ ያውቀዋልና ለዚህ ፈርዶብኛል መጀመሪያውን ወደ ምድር ስመጣ እኔ ሲኦል እገባለሁ ይሄ እኮ ፈርዶብህ እኮ ነው የምትወለደው ማለት ነው ለምን ይፈጥራል አላህ ያዳላል ማለት ነው ያንተ አለ እንደዛ ከሆነማ ከባድ እኮ ነው የሚሆነው አለቃ Free willing sirri singalena fakkaata. Free willing waan barbaadde hojjechuudhaaf mirga sii kennudha. Siigalee akka rabbi mirga sii kenne kanatti. Qajeelumallee adda baasee, jallinallee adda baasee, abbaan barbaade amanu, abbaan barbaade akka faru jedhee rabbiin mirga kenne kanatti free willuma jechuun akkasitti mirga sii kennu. Siigalee inni ka qixaaxamuu fi ka galatatti argachuudha waan hojjettetti yoo malkaam hojii gaggaarii yoo hojjette jette galatatti argachuudha yoo waan babbadaa hojjette jette immoo itti qixaaxamuudha inni akhiraadha ka duniyaa miti garuu ka addunyaa kanaati kan nuti haasaa jiru addunyaa kana irratti rabbi free will sii kennee jira yoo barbaadde amani jedhee free will sii kenne yoo barbaadde kafari jedhee free will sii kenne ka addunyaa kanarraa jechuudha ka addunyaa kanarraa garuu yoo gaarii hojjette siif gaariidha afiyaa keetiif gaariidha akkuma wanni si fayyadu baay'een jiru wanni si miidhu baay'een jira biyya lafa kanarratti jedhee rabbi waan ilma namaa fayyadu itti ajaje ilma namaa waan ilma namaa miidhu immoo irraa dhoowwee siigalee radhee yaada kanaa ol immoo akkatti si ibsanu gaa hin beekne wallahi yaani keenaa galeera amma Allah innaanu uumu kamtu waan gaarii hojjete akka jannata galu kamtummoo jahannamii keessa akka galu odoo beeku inuma taanaani kuni sirrii miti
Sigala miti garuu maal godhe free willing nu kenne anaafis siifis namoota bakka kana jiraniif jechuudha. Free willing suni jechuudha akka of sirreessinuudha malee ይሄ እንድንሳሳትበት አይደለም ያስቀመጠው ነው። እኔ የማስበው የማምነውም እንደዛ ነው። ፍሪ ዊል ማለት ያንተ ነፃ ፈቃድ ፍሪ ዊሊንግ አናፍ ከነመ jechuudha tokkuma wantro sama wanni si godha bakka amma sirra gabaabsaa qoy ati amma amantaa qabdamoo amantaa hin qabdu ka nama amantaa qabu tokko taasartamoo kana amantaa hin qabne yookaan akka mulhidaa wahidama amantaa hin qabne akka saayinsi taasar laki amantaan qaba free willing garuu amantaa qabdaami ati itti deemaa sirraan gabaabsa amantaa qabda hin qaba amantaan kee maali maal godha garuu rakkinan qabu shi ortodoksiidhaan ortodoksi thank you waaqessitu qabdaami Petros sirriitti qaba waaqni ati waaqessitu waan ganaa ta'u ni beekamoo hin beeku sirriitti osoo ilma namaa kana waan takka hin uumin hin dura nama jannata seenuu fi nama ibidda seenuu ni beekamoo hin beeku isa beekee garuu maal godha seete akka ofiin sirreessu amma amantiin kee sirrii taanaani gara amantii kee kana ni beekamoo waaqni ati waaqessitu qoy karaa gabaabaa waaqni ati waaqessitu nama ganaa deemee jannata seenu sigale yookaan jireenya barabaraa seenuu fi nama immoo ibidda seenu yookaan si'ooliin seenu ni beekamoo hin beeku beekullee inni siif decide godhu situ decide godha situ murteessa kana jechuudha beekullee inni jechuudha kana ikkoo situ murteessa siin jedhe manu kunoo firii wiilii sii kenneera waaqayyoo garuu immoo firii wiilii haa kennu malee namuma firii wiilii kenneef kana keessa nama ibidda seenu duruma buusee beeka rabbiin nama jannata seenullee duruma buusee beeka garuu uumee immoo firii wiilii kenneeraaf maal jedhe abbaan barbaaddan amana jannata seentu abbaan barbaaddan kafara si'ooliin seentu jedhe rabbiin firii wiilii kenne ekkoo walii galleem karaa gabaabaa ni beeka rabbiin amma isa beekuu kana nama olmaa jirtaati ni beekaatuma immoo rabbiin firii wiilii kenneefi warruma firii wiilii kenneef kana keessa ammoo ka ibidda seenus duruma buusee beeka rabbiin ka jannata seenus duruma buusee beeka rabbiin kanaafin akka amantaa si gaafadhe yoo akka amantaa qabaatte akka amantaatti si hojii jaasaa yoo akka saayinsii ta'e akka saayinsii si hojii jaasaa inni oduu beekuu jechuudha siif hin murteessu situ murteessa miti beekullee siif hin murteessu kana jechuudha ati murteessa situ murteessa malee inni miti kan si murteessu beekullee jechuudha murteessu jechuun na dhaggeeffadhu murteessu jechuun waan biraa miti nama ibidda seenu nama akkanaatu ibidda seenaa jedhee beekuun murteessuudha beektaami nama akkanaatu ibidda seena jedhee rabbiin jalqaba lafa kaa'eera jechuun murteesseera bakka namni sun akka ibidda seenu murteesseera fakkeenyaaf ati akkuma namaatti fakkeenya siif fudhadha waaqayyo jedhisi akkuma namaatti fakkeenya siif wanni nama taasisuu jiru wama duraan murteesseera malee waan haaraa miti akkasitti amananuti guutuu wanti ta'uu jiru wama dura rabbiin ni ta'aa jedhee karoora rabbii keessa kaa'amtedha wama rabbiin karoorsee kitaabarra kaa'ee galmee fi cufee lafa kaa'e karoora rabbiiti garuu maal seete ifama gaafatee addaam hawwaani amma isaaniif amma ifama godheera yoo amma iblis jechuudha ifama gaafatee isaafis gochuu danda'a akka amantaa keessanitti Abliis dhiifama hin gaafatus dhaggeeffadha abliisi darbatamaadha jechuun rahmata rabbi irraa fageeffamaadha. Isaa qaba akkamittiin akkas jettama inni yoo gaafate isaa fi ifama godhamoo akkamittiin beekta amma ajaja bilisaa qabda innis ajaja bilisaa qaba ajaja bilisaa sana maal akka yaadaa jiru akkamittiin beektati. Asha akkan itti beeku quraana irraa hin baasee si dubbisa dhaggeeffadha. Akkan itti beeku gaafuma jannata keessa ture sanii gaafa jannata keessaa baafamu jechaadha. Aaraaf lakkoofsa 11 irraa kaftee dubbifattee jechaadha. Malaayikootaan sujuudaa jedheen. Ergasii isaan hundinuu jechuudha malaayikoonni hin sajadaniif.
إبليس نقروا لم يكن من الساجدين إني قر ورا سجودا هنتان هندد ما لفدد ربي النقافت قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ربيني ما منعك مال تسيدور كي جدين أكا يسافين سجود مال تسيدور كي وانا سيجي ما دي تنجد إبليس قروا نجد أنا خير منه أنا تؤس إرج على دا جدين واني نسرج على خلقتني من طين بيجي رانا أمت خلقتني من نار أنا بيجي را أمت وخلقته من طين إسا موت بيجي را أمت وان تيفو أنا بيجي را أمت أنا تؤس إرج على دا تنجد eegasuu of dhaade jechuudha akka inni jedhanutti balalli ibiddaa biyyee irra caalaa jedhe maaliif of dhaaduu jira rabbiin sujuudennaan ajaja rabbii dide rabbiin isa gaafate maaliif ajaja kiyya diddee jedheen innis wanni ajaja kee dideef anatu isa irra caalaa jedheen rabbi isa uume moo isatti irra beeka laal anatu isa irra caalaa أنا بيجر أنا أبد الرأي أمتى قبل لا أبد الرأي أمتى يسموت بيجر رأي أمتى كم تنسى سجودا جدين إيجاسو ربي نسان يصير قد بوا جدين جنة كنا كيس يصير قد بوا جدين جنة كنا كيس هيجول قد بوا جدين إنسان عندنا الله يكون أن تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين جدين أتورط كات أنتيتو إسي كان كيسا قد بوي جنة كان إسا قد بوي جدين أتورط كات أنتاري جرتا إيجاسو إبليس مال جري قال انظرني إلى يوم يبعثون هنگا قويا وما قويا كافما سنت قويا كياما سنت تجول قويا المنا ما سنت نتور سيسي جري ربي سقافت ربي نس قالك إنك من المنظرين أتيس ورا ترسي فمن الرأي ركون كابو ترسي ساجرين أكو من جرسان ربي نبيك كان وان كان أكا ندوبتو إسا نبيك وان نقولو ديموس ربي نبيك كان هون ديو قرماتا بقولو جرا ربي نجتشات أكو ما نجري أني لي سين ترسي ساجرين ين ترسي ساجرين أنك قويا مات ربين سيقالي Intursi sagaruu yaada kiyyan jijjiiru iddoo kanarratti jira dubbisteetta yaada ibliis amma yaada kiyyan jijjiiru garuu na tursiisi jedheedha. Na tursiisi jedhee bar. Tursiisummaan nunis barre turaa jira eessayyuu haa ta'u amma ammaatti turreedha booda amma baqa amma inni gaafa uumama qiyaamaa maal jedhama yaa qan እስኪመጣ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ እኛንም ያቆየናል እሱንም ያቆያል አላህ ያስቆየናል እኮ እኛንም እሱንም ለፍርድ ቀን ለማን ከኛ እንቱርሲሳ እዶ ከነረት كل شيء بعد الصلاة جنة يا ربني ايش ايه اما تمرتني تمر يا ربني ايه اما كان قول mana taab godhaati mana uwwisaa kamee ba Allah billahi alaykum kiristaanis kottaa gala inshallah kottaa galaati gaaffii kaallachuu xayyiqu እሺ ጴጥሮስ jirta jirraanillee akkam nagaa keeti saa hundu naguma buleesi kiyyaa ta'ekkam nagaa alhamdulillah jabaata ayyee waan islaamummaa keessa gaaffii si ta'u hunda isaa takka lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan jedhii gaafadhu ishee. Baay'ee gaafachaan ture namnis na jala bahee waanumaafuu gaaffii biraa yoo deemnee wayyaansa iddoo kana irratti baay'ee turre namoonni biraas jiraannaan isaaniifis carraa kennaa rakkina hin qabu. Ati gaafadhu waan islaamummaa irraa gaaffii si ta'e hunda isaa gaafadhu waan takka irra deebii gaafadhu yoo barbaaddes waan siin galle yoo jiraate. Isin immoo yaa jamaa sheer godhaa bareechaati.
Uumamni ajaja bilisaa qabu yaada isaan jijjiiru jechuu dandeenya? Uummanni kam? Uumamni Waaqayyoo yookiin Allah yookiin እግዚአብሔር uumamni Waaqayyoo bilisa ajaja bilisaa qabu jechuudha. Yaada isaan jijjiiru jechuu dandeenya? Wanni yes. Yaada fedhii guutuu qabu, mirga guutuu qabu jechuu ni dandeenya jechuu keetiimi?